Korbeessi hobobse jenna dargaggeessa maal jenna? Naaf hin galle. Korbeessi hobobsuun beekami? Dargaggeessa maal jenna? Dhiiraa fi dubartii keessaa kamtu caalaa kijiba? Dubartii kijiba. Bakka jaalaa kanatti dhiira irra kijiba baay'ee. Maqaa kee eenyu jette? Jaalanne. Yoosef jedhama. Abdii Daawwee jedhama. Maqaa kiyya Roozaa jedhama. Kiyyas Abdurrahmaan Kaliil jedhama. Maqaan kiyya Aloo jedhama. Lo'aa Yusuf ka Feesbuuka. Lo'aa Yusuf ka Feesbuuka jecha. Haalli Miftaa Muktaar jedhama. Kiyya Abdul Malik jedhama. Odul. Dubartii fi dhiira keessaa kamtu caalaa kijiba? Dhiiratu caalaa kijiba. Waan tokko argachuudhaaf jedhee kijiba. Kan caalaa kijibu dhiira. Kanaafuu dhiiratu kijiba. Ayyaa too maal jettu? Dubartii caalaa kijiba. Fakkeenyaaf dubartii yeroo baay'ee bu'aa irratti hundoyti beektaa? Waan bu'aa irratti hundoytuuf yoo namichi isii jaalate namni tokko isii jaalate dargaggeessi tokko isii jaalate isii gaafatee ka'eedhu taate yoo inni waan qabaatin yoo inni waan isin barbaaddu san hin guutiniif in deemti kana dammoo osoma asii kama jaalatte san waliin jirtuyyuu ka isa caalu wayii qabeenyaan yoo jiraate hin qabu jetti osoma qabdu kana jaalallee hin qabu jettiin isa yoo argite jecha akka qabu. Illee dubartiinis ni kijibdi. Dubartii. Jaalala mee akkam ibsitaati? Ara jaalalli akkam siyoom siibsa natti tola. Jaalalli humna guddoo takka gartee humna rabbi biraa buute humna waan ulfaatu takka waan guddoo takka akkam jeekaan siibsu hin beeku. Dhiiraa fi dubartii keessaa kamtu caalaa kijiba? Dubartii kijiba. Maaliif? Dubartiin baay'ee kijibdi. Hedduu takka kijibdi. Dubartiin akkamitti kijibdi ni beektaa? Asumatti aannan kana bishaan siggooti. Aayilii qabdi hedduu takka dhiirti hin kijibdu garuu biqilti kijibdu ni jirti dhiirtilleen waan takka takka irratti yeroo hundaa miti. Garuu dubartiin hedduu kijibdi sun jalloodhaan hedduu kijibdi. Dhiiraa fi dubartii keessaa jechuun dubartii caalaa kijiba jechuu barbaade. Dubartiin caalaa kijiba. Korbeessi hobobse yoo jenne dargaggeessi maal ta'e jenna? Korbeessi? Hobobse yoo jenne. Korbeessaaf hobobse yoo jenne? Dargaggeessaaf. Dargaggeessaaf goobee. Dargaggeessaaf. Goobee. Goobeenna. Yookaan maal jennaa seete fanadee jechuun maal gaa. Dargaggeessaaf maal jennoo? Dargaggeessaaf bakka hojjetee dargaggoomee jedhama. Korbeessi hobobse. Abba korbeessi hobobse dargaggeessi haafateera. Hoolaan hobobse yoo jenne wayitu hobobsuun beektaa yeroo hoolaa hobobse yoo jenne dargaggeessaan maal jenna? Dargaggeessaan dargaggoome jennaan kaa. Ayyee dargaggoome jennaan. Dargaggeessi dargaggoome jenna yookiin gaamare jenna. Ayyee baay'ee galatoomii. Marraasi jedhama. Dargaggoome gahee yookiin gaamare. Gaamare. Hin beeku gaamare. Ayitoma jaalala akkam ibsatta? Jaalalli ani qabuuf saba Oromoo kanaaf kan tokko nu taasise gammachuun baay'eedha. Bakka akkanuma jedha. Jaalala jechuun jaalala akkam ibsatte? Jaalaluma jaalala. Jaalaluma. Jaalalli hin qabu moo? Abboon jaalalli. Jaalala hin beeku. Jechuun jaalalli walal dasii galee jaalala aadaatu jira, jaalala biyyaatu jira, jaalala dubartiitu jira. Jaalala akka itti ibsadhu dalagaa wannu afaaniin qofa osoo hin ta'in dalagaadhaan sii galee waan sana namni. Dubartii caala kijiba. Maaliif? Bakka dubartii caala kijiba akkaan argite. Ani lachuu jira. Maaliif dhiirri gari illee ni kijiba dubartiin illee gari illee ni kijibdi maarallee ta'uu baatu. Lachuun kijibanii garuu caala kijibu dubartiin. Ani dhiira jedhaa jiru xiqqoo. Dubartiin garuu nama tokko jaallattee naaniin isuma waliin jiraatti. Dhiiraa fi dubartiin nama dhiira caala kijiba na fakkaata. Jechaan dhiirri tokko hin jaalataa garuu akka itti jaalatamutti jira sii galee. Yaa dubartiin hin jaalatti garuu akkam. Kijiba amma dhiiraa fi dubartii keessa amma dubartiin nama hin jaallanne tokko si jaalladhan jettuun. Dhiirri amma bakka gee maraan itti bareedde maraan si jaalladhaa jedhaan. Kijiba sun. Kijiba hin jedhu.
Ayyee baay'ee galatoom gaafii sadaffaan hoolaan hobobse yoo jenne dargaggeessi maal ta'e jenna? Hin himseenne. Erdeebii gaafii. Hoolaan hobobse yoo jenne dargaggeessi maal ta'e jenna? Dargaggeessi intaraa. Hoolaan hin himse yoo jenne dargaggeessi baroode jenna moo? Baroodee waan biraati. Jala tarii. Dargaggeessi iyyee jedhama? Iyyee jenna? Iyyee jenna. Jaalala jalqabe na fakkaate yookaan dargaggummaa. Dargaggummaa moo? Gaggeessaaf deebii qabu na fakkaata. Dargaggeessi maal ta'e jenna? Baqa gahee yookaan dargaggoome. Ayyee gaafii Dargaggeetti qofaaf dargaggeessa qofaaf dargaggeessa qofaaf. Kudee firaage. An beeku naa utaalu. Yaa utaalu? Uummata akka hin jedhamu dhiira. Dargaggeessaaf uummata akka iyyuu hin jedhamu. Deebi'uu jaalala akkamiin ibsata? Jaalala gammachuudhaan kolfaan akkasii ibsan. Ayyee kana wal qabatee dubartii fi dhiira keessaa kamtu caalaa kijibu? Dubartii Maaliif? sababni isaas yeroo hedduu beetee dhiira irraa immoo waan beessuuf yaa hedduu ka kijibu dubartii daidee yaada. Ayyee baay'ee galatoomii. Deemtee dubartii wal lolchiisuuf himi. Dhiirri jechaadha bakka deemetti jaalala isa qaba. Garuu dubartiin jechaadha nama tokko jaalatti. Hin kijibdu jechaadha. Akkamitti dubartiin dhiira caala kijibuu dandeenya? Naan kara jaalalaatti kijiba waliigalaatti siin jedhamee bakka jaalalaatti dhiirri yoosuu jaalata beete ijuma argee jaalata yoosuu jibballee akkasuma. Korbeessi hobobse yoo jenne dargaggeessi maal ta'e jenna? Bookkisee geerrare. Geerrare jenna? Korbeessi hobobse jenna dargaggeessaan maal jenna? Hedduu ulfaata kana dargaggeessi jenna jenna. Dhaabni ani isiniif dhaamu akka miidiyaa keessanitti jabaadhaa itti fufa cimsaa artii Oromoo guddisaa isinin jedha. Ayyee siif maalidha jaalala? Naaf jaalala jechuun jiruu jechuullee hin danda'ama. Namni nama jaalatuun kuni gammachuu qaba. Akkasi. Wallaahi dhiirallee jechuun danda'u dhiirtillee obboleessi kiyya abbaa kiyya dubartillee jechuun danda'u haati kiyya obboleetti kiyya lamaaniyyuu keessaa namni kijibuu hin dhabamu. Ayyaan fakkeenyaaf jaalala irratti yeroo bakka jaalalaatti dubartii fi dhiira keessaa wal qixan kijibanii tokko caalaa kijiba beekta. Lamaan keessaa kamtu caalaa kijiba akka parsantii yoo ta'e. Dhiirti ijaaniif dubartii martiin wayita arganii dogoggortii guddaa godhatanii kanaafuu yoo lubbuun isaa barbaade kijibuu hin malaana fakkaate. Yaa qixxee kijiban dubartii kijiba maaliif dhiira tokko amansiistee yookaan waan tokko itti fakkeessitee jaalatuudhaaf dubartiin jira. Dubartiin amma nama tokkoon si jaaladheetiin malee bakka mara jaalalli siin qabu. Yaa maal si fakkaate dubartiin takka akkamatti ilaaltee nama xiqqoo qabeenya qabu maal qabu kana ilaaltee kanallee si jaaladha kan dho'istee jennu fa'aa waan akkasii jedhee yaada garuu akka yaada kiyyaatti. Korbeessi hobobse yoo jenne dargaggeessi maal ta'e jenna? Na hataru naaf hin galle. Fakkeenyaaf korbeessi hobobsuun beekami? Dargaggeessa nama jenna. Ani hin beeku. Ani hin beeku. Sodatte? Osoo hin taa'in itti hin beeku. Maal akka jedhamu? Anaaf jaalalli normaala jaalalli anaaf jecha namummaa kiyya maalummaa kiyya jaalalli anaaf maalummaa kiyya ana jecha okkattiin uf ibsu jaalala. Dhiira kijiba kiyya kijiba likkitti kijiba. Fakkeenyaaf amma mee dubaroota akka yeroo si jaaladhe jedhu akka itti afuufu argite geetan si jaaladhe lubbuutiyyaa qashtiitiyyaa takka jedhi lama faamillee ka warra maatii qaban yoo fudhanne fakkeenyaaf hanga fedhe yoo ala ture deebu maal jedhan beektaa bakka man oolle san bakka oolle dhiisee bakka oolle itti kijiba normaala garuu kun kijiballee ta'e yaa bultii ofillee ittiin sirreeffachuufi akkasi kijiba garuu dhiira caala kijiba. Karaa jaalalaatti
kana dubartii caala kijibaa dhiira caala kijibaa ibsuu hin dandeettu. Staatistikii irratti hin dalayni. Kamtu caala akka kijibu hin dalayni. Dubartii Fakkeenyaaf. aadaa jiraatti kijibuun. Ani lakka yaadutti dubartiidha jedhee yaada. Maaliif jechuu dandeenya? Jechuun dubartiin waan isiin kijibduuf uumaa itti ta'e yoo kijibni mi'aayuuf. Seeruma isiiti kun waan seeraan lafa kaa'ame waan ta'eef rakkoo hin qabu. Dubartii ta'etti dubartii anatti fakkaata. Garuu dubartiin nama tokko hin jaalatti. Nu dubartiin garaa laafna. Nu tokkuma jaalanna. Tokko jaalanne sani lammata yoo jaalanne immoo haga dura jaalanne sani kalammataatti hin miidhamnu jechuudha. Jaalalli kaawwalaatti nu miidha malee. Bakka jaalaa kanatti dhiiratu irra kijiba baay'ee. Kuni gaafii baay'ee itti yaadamu yeroo tokko maal jedhamu si fakkaate biyya keenyatti jaarsol dubartii kijiba jetti. Zaman ammaa kana yoo laalte mangistoota kijiba. Yoyaa walitti deebiin jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan baggada amma deebilee gaafii har'aa kana isiniif deebisuuf xiqqoonee yaala. Akkasuma artii afaan Oromoo guddisuu irratti walaa jajjabeessinu peejii Oromoo hundaayyuu like subscribe gochuudhaan jajjabeessa. Biran tarina ka Oromoo ta'e yoo isinitti illee tolinni subscribe godha comment jala kaa'aa fi wanta akkanaa nutti hin tolle waan akkanaa nu jijjiira jedhani namni yoo comment irratti wantoota tokko tokko waan san irra ilaalee fooyyessuu danda'a yoo commentiin hin jiraanne namni haalli itti fooyyessu hin jiru hanqinni isaa dhibbaa dhibbatti yoo barreessaniif gaariidha fakkeenyaaf namni tokko yoo wanta nama dalagan irraa wanti sin tolle jiraatu wanta akkanaa hin tolle waan akkanaa jijjiiri yoo nu fuulli kiyyaa sin tolle fuulli kan hin tolle nama biraa nuuf fidii jettan. Kanaafuu yoo ammaaf subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna isin jaalanna like like subscribe fi comment gochuun addunyaa waliin ga'a isin jaalladha. Tokkoffaa dhiiraa fi dubartii keessaa eenyutu caalaa kijibaa kan jedhu dhiiraa fi dubartii keessaa kan kijibu qorannoo fi qo'annoo akka Oro Show gaggeessatti dubartiitu caalaa kijiba. Haga dubartiin dhiirri kijibuu hin danda'u. Garuu dubartii waan hin kijibne tokko qabdi. Jaalala hin kijibu dubartiin. Dubartiin nama jaalatu tokko jaaladhe jetti. Dubartiin nama hedduun si jaaladhe hin jettuun. Yooma qalbiin iyyuu feete si jaaladhe jetteen gaafii jaalalaa hin dhiyeessituuf jecha haga dhugaadhaan jaalatutti jecha nama tokko. Garuu dhiirri wanta barbaachisan guuttachuuf jetti hundayyuu si jaaladhe boolee haga baaleetti jimmaa haga jiddaatti si jaaladhe osoo jedhu deema. Kanaafuu dubartii fi dhiira keessaa dubartii caalaa kijiba. Karaa jaalalaatti garuu dhiiratu caalaa kijiba. Gaafii itti aanu korbeessi hobobse yoo jenne dargaggeessi maal ta'edha. Korbeessi hobobse yoo jenne dargaggeessi maal ta'e jenna akka jiru san akkuma isin dhibdetti na dhibde sun. Na dhibnaan gaafii kana dhiyeeffadhanis. Kanaafiyyuu warroonni beektan koomentii jala nu kaa'aa isaaf jecha. Gaafiin itti aanu jaalala jecha jaalala akkamitti ibsatta akka jedhu. Jaalala namni hundinuyyuu